haga Oromiyaatti ka deemne waan takka arganne deebuun uummata keenya. Kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti haala kanaan uummanni keenya rakkateetiin sababa bishaan dhugaatii dhabeef jecha horiidhaa wajjin kan horiin gama tokkoon dhuguu isaa illee gama tokkoon bishaan waraabbachuudhaaf yeroo isaa wal lolaa jiran bakkoota hedduutti viidiyoolee mul'isan argameeti jira. Kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya kana qofaa miti. Magaalaa akka Roobee dabalatee Harargee Bahaa aanaa Qumbiitii fi akkasuma immoo godina Baalee Bahaa aanaa Gindii keessatti illee rakkoon bishaan dhugaatii hedduu hammaatee uummanni rakkoo hamaadhaaf saaxilameeti jira. Gama biraatiin ammoo Gujiif Boorana akkasuma bakkoota hedduu Oromiyaa kutaalee Oromiyaa bakkoota hedduu keessatti uummanni rakkoo bishaan dhugaatiitii fi beeylada isaanii waan obaafatu dhabee akka malee rakkoo hamtuu keessatti kufee jiraachuu dubbataatiin jira. Isin amma umrii kanaan lagara jirtanii? Umrii kanaa kun dhoqqee sana haadhee maatii kiyyaaf. Gama biraatiin ammoo dhimma rakkoo uummanni keenya Baalee Reeraa irraa buqqaafamaatiin jiru gaggabaabsinee gurra isin buufnaa uummata keessan waliif daddabarsaatii uummata keessaniif sagalee tahaa isin jenna turtiin waliin taasisa. Mirgumaan qabnu akka dubartii. Oromoon safoo qabdi, duudhaa qabdi, kalee duudhaa osoo irraa hinu duudhaan kenna dura hiikame waan ta'eef hin dhuman. Jirra hiriira baana. Akka tuullaa irraa hiriir. Bakka isin lafee teena yaaftu sandai. Illee teenna, lafti tun illee teenna, dhimma kanaaf qulqulleeffanne irratti dhumna kan jedhu. Aarsaa kamuu kafalu. Aarsaa kamuu kafalu. Qophiidha. Qophiidha. Osoo abiyyi jiru, osoo shimallis jiru. Uummanni Oromoo, uummanni Baalee ilaala. Uummata irraa akka itti midhaan isaa irraa ari'an. Lafee teena si buqqaasuuf dhufte. Lafee teena si buqqaasuuf dhufte. Eessa deemna? Eessa deemna? Qabeenya uumamaa nuti qabeenya goone kan hadda abbaan biraa ammootu ittiin ani abbaa ta'a jedhee nu keessaa baasaa ture. Mirgi dhala namaa nu haa eeggamu. Lafa teenna. Lafa teenna. Lafee teenna. Lafee teenna. Dhiifnee. Dhiifnee. Biraan deemna. Biraan deemna. Nuti kaasaa irraa dantamaa iyyuu hin qabnu. Goommana keenya iyyuu hin gahu kaasaanis. Biyyi teenna. Biyyi teenna. Kaasaa keessanii oli. Kaasaa keessanii oli. Aboo mucaa hiriira laammee hiriira. Hiriirri isin agartan kun hiriira uummanni bee osoo hin ta'in hiriira bishaan dhugaatiitiif yeroo ammaan kana koddaan haala kanaan tarraa'ee jirudha jedhan. Eessatti godina Baalee Bahaa. Godina Baalee Bahaa aanaa Gindiir magaalotaa fi gandoota hedduu keessatti uummanni bishaan dhabeetiin rakkoo hammaataa keessa seeneetiin jira. Yeroo ammaan kana namootaa fi beeyladoonni bishaan dhabuudhaan rakkoo hammaataa keessa jiran kan jedhu jiraattonni achirraa gabaasaalee garaagaraa yeroo ammaan kana maxxansaatiin jiran. Akkuma beekamu godinni kun oomisha adda addaatiin kan beekamu yommuu ta'u keessattuu oomisha qamadiitiin baay'ee beekamaa ta'ullee rakkoolee bu'uuraalee misoomaa ta'an kanneen akka bishaan dhugaatii daandiitii fi ibsaatiin godina kana keessatti rakkoo guddaatu deemaatiin jira jedhan. Godinni kun galii mootummaatiif galchuu keessatti dorgomaa hin qabu kan jedhan deeggarsa mootummaan gaafatu kamiyyuu uummata hundarraa duguuguudhaan kan dursee mootummaadhaaf galii godhu godina Baalee Bahaatii jedhan. Garuu godinni akkatti misoomaa fi galii biyya sanaatiif galchuu keessatti adda duree ta'e kun yeroo gannaa daandii dhabuudhaan rakkina hammaataa akkasumallee yeroo bonaa ammoo bishaan dhabuudhaan rakkina hammaataa keessatti kufeeti argamaa jedhan. Kanaaf ammoo qaamni dhimmi isaa ilaallatu kan sadarkaadhaan jiru rakkoo uummata Baalee Bahaa kanaaf furmaata hatattama akka kennu gaafanna jechuun hawaasni achirraa gabaasa ergataatiin jiranii Joora Maammadilleen kan muubeeffachuudhaan rakkoo isaanii kana maxxanseetiin jira. Rakkoon bishaan dhugaatiidha Baalee Roobee magaalaa keessatti illee argameetiin jira. Baadiyyaalee naannoo sanii baay'ee keessatti illee uummanni rakkoo bishaaniitiif akka malee rakkatee rakkoo hamtuu keessa jira. Achi qofa osoo hin ta'in Booranaa fi Gujii bakkoota garaagaraa keessatti rakkooleen bishaanii akka jiru uummanni bee waywaachaatiin jira. Gama biraatiin Harargee Bahaa aanaa Qumbiitti illee rakkoon bishaan dhugaatiidhaatii fi akkasuma immoo beeyladaan bishaan dhugaatii dhabanii hedduu rakkoo keessatti kufanii bishaaniif iyyataatiin jiranii. Gama biraatiin Harargee Lixaatti illee akkanumatti iyyaatiin jiranii. Arsii bakkoota takkaatti illee akkasuma rakkoo bishaan dhugaatiif dubbataatiin jiranii. Rakkoon bishaan dhugaatii Oromiyaa guutuu walgeessee jechuun ni danda'ama. Torbaan muraasa dura pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa rakkoo bishaan dhugaatii kan beeyladaatii miti kan bishaan dhugaatii qulqulluutu bakka hedduutti furreetiin jirra hangaafellee furaatiin jirra jechuudhaan akka malee akka waan rakkoon bishaanii kun hin jirretti kan odeessanii haa ta'u garuu rakkoon bishaanii uummatatti akka malee hammaattee jiraachuu wanni agarsiisu kun ragaadha. Isin jenna kabajamtoota jaallatamtoota dhaggeeffattoota keenya. Rakkoon godina Baalee keessatti deemaatiin jirtu keessafuu kan uummata godina Baalee Reeratti jechaadha gandoota 16 ol buqqisuudhaaf akka deemanii fi uummanni beenyaa tokko malee qe'ee fi qabeenya isaaniitti irraa buqqa'aatiin jiranii wanni kun ammoo sirriimti jechuudhaan mormii guddaa dhageessaatiin jiranii kanuma sababeeffachuudhaan isaa balaan ibiddaa guddaan ka'ee guyyoota muraasa dura bosonni Baalee bosonni seenaa qabu bosonni beekamaan gubachaa jiraachuu
argineeti jirra kabajamtoota jaallatamtoota dhaggeeffattoota keenyaa jidduu kana wanni baalee godina baalee keessatti deemaatiin jiru hedduu waan nama rifaasisuudha. Godina baalee kana keessatti rakkoo hamaatu yeroo ammaan kana deemaatiin jira. Bulchaa baalee kana Abudabii keessa geessaniitiin bashannansiisaatiin turani. Isa qabatanii ammoo jaarsolii muraasaa konkolaataa cirracha biyya arabaa irraa hafee hiraniifiitiin turani. Akkasiin biyyee bishaanii fi albuuda baalee dabarsaniitiin kennanii jechuudhaan bulchaa baalee kana ganamarraa Jowaar Mohaammed maxxanseetiin ture. Yeroo ammaan kana baalee keessatti rakkoon garagaraa keessafuu ummata yeroo ammaan kana buqqaasaa akka jirantu dhagaamaatiin jira. Komii ummata riraa jechuudhaan Jowaar Mohaammed viidiyoo achirraa maxxansee qaba. Gama biraatiin ammoo ummata godina kana ummata riraa yookaan baalee haala kanaan midhaan oomishaaf isaaniif gaheetiin jirullee haammachuu dhoorganiitiin qabeenya isaaniitirraa lafa isaaniitirraa lafa akaakilee abaabilee isaaniitirraa buqqaasaniitiin ummata ari'aatiin jiran jechuudhaan himaatiin jiranii waa'ee baalee isa ammaan kana maxxansiisana ilaalchisee yoo akkam xiqqaatee baalee gandoota 19 buqqisuudhaaf jedhanii diinshoo keessatti illee lafa qotee bulaa irraa akka kaasuudhaaf deeman himaniitiin jiranii. Gama biraatiin dhiyeenya kana bosona baaleetti ibidda qabsaniitiin turanii. Baalee yeroo dabree bishaan bosonaatii fi albuuda ishii waliin imiraatiif gurguruu himneeti turre kan jedhu obbo Jowaar Mohaammed amma kunoo wal harkaa fuudhinsa raawwachuudhaaf ummata buqqisaatiin jiru jedha. Tarkaanfiin kun riira qofatti waan dhaabbatu miti jedha. Dhiyootti baddatti illee eegalaa jedha. Diinshoo gooroo fi kanneen kana fakkaatan dhiheenyatti kaasuu jalqabuudhaaf qophaayaati jiru jedha. Godina baaleetti ummata riiraa lafa irraa buqqisanii arabootaaf kennuudhaaf murteessuun ni yaadatama. Ummata achirraa buqqaasan kanaaf ammoo lafti biraa ni kennamaaf jedhamullee hanga ammaan kanaa wanni kennameef takkittiin hin jirtu. Uummanni akkuma buqqeetti jira. Kanarraa ka'uudhaan uummanni diduudhaan mormii gaggeessaatiin ture. Ammaan kana ammoo bosona sanitti ibidda qabsiisuudhaan bosonni guyyootaaf gubataatiin ture. Bosonni guyyootaaf bosonni guddaan naannoo san jiru bosonni beekama yeroo ammaan kana gubataatiin ture. Bosonni kun bosona seena qabeessaa fi iddoo hawwata turizimiitiif ta'an keessaa iddoo tokko gaa bosonni haala kanaan gubataatiin jira. Kabajamtoota jaallatamtoota dhaggeeffattoota keenya uummanni riira haalaan rakkoo keessa jira. Riira qofa osoo hin tahin naannoo san gandoota 19 ol buqqisanii gaa akkuma kana dura jedhan achitti gartee namoota bebbeekamoo tokko tokko qabachuudhaan jaleewwan isaanii ganda keessa facaasuudhaan hunoo baalee haala kanaan misoomsaatiin jira jedhaniitiin ummata buqqaasanii haala kanaan gaala isin agartan kanaan ummanni baalee yeroo ammaan kanaa rakkoo keessatti kufeetiin waywaachaatiin jira. Kabajamtoota jaallatamtoota dhaggeeffattoota keenya hawaasa baalee kana sila rakkoo isaan rakkoo garagaraa isaan qaban kana irraa furuu osoo qabanii rakkoo tanaa osoo irraan furin lafa isaanii gaarreen baalee kan maal fakkaatu kana haala kanaan irraa ummata buqqisaniitiin qaama biraatiif dabarsanii kannaatiin jiran gaa'e ummanni kanaaf kan yeroo ammaan kana mormii dhageessaatiin jiru rakkoo hamtuu keessatti kufneetiin jirra. Ji'a Ramadaanaatiin haala kana keessaan nu jiranii nu quba qabaadhaa jechuudhaan achirra iyyataatiin jiranii ummata baalee kana irratti hin callisinaan dhaamsa keenya kabajamtoota jaallatamtoota dhaggeeffattoota keenya. Kaabineen bilisiginnaa kanneen lafa jallisii ummata riiraatiif waadaa galame dhuunfaadhaan hiratan jechuudhaan obbo Jowaar Mohaammed guyyaa kaleessaa maxxanseetiin ture. Tokkoffaan Biraanuu Arfaasaa itti gaafatamaa PP godinaati heektaara 5 saammateetiin jira. Lammaffaan ammoo Aliyyi nama jedhamu itti gaafatamaa qonnaa godina kanaatiin illeen heektaara wayii butateetiin jira. Sadaffaan itti gaafatamaa lafaa godina kanaa kan ta'an obbo Khadiir heektaara wayii butateetiin jira. Afraffaan Seeyfaddiin Hasan itti gaafatamaa siyaasaa godina kanaati jedhama. Heektaara 5 butate jedhanilleen. Shanaffaan ammoo Umar Muhammad bulchaa aanaa kanaati heektaara 5 butate jedhani. Ja'affaan ammoo Amiin Khadiir itti gaafatamaa qonnaa aanaa kanaati heektaara wayitee butateetiin jira. Torbaffaan Abdusalaam yookaan Boolee bulchaa nageenya magaalaa Mannaati heektaara 4 butateetiin jira jedha. Saddeettaffaan Ibrahim Hassan itti gaafatamaa bulchiinsaaf nageenya aanaa kanaati heektaara 4 butate jedhanilleen. Sagalaffaan ammoo Ibrahim Hassan bulchaa aanaa Harannaati heektaara 5 fudhate jedhanilleen. Kudhanaffaan Ahmadiin Mohaammed jedhama bulchaa Barbareeti heektaara 5 fudhate jedhanilleen. Wal duraa duubaan suuraa isaaniitii wajjin maxxansaniitiin jiran kabajamtoota jaallatamtoota dhaggeeffattoota keenya uummata buqqaasaniiti. Isaan haala kanarraa haa godhan waan fudhatan fudhatanii suuraalee hamma takka maxxansaniitiin jiranii takka 2 3 4 5 suuraa Biraanuu Arfaasaa itti gaafatamaa PP godinaa jedhamuu fi Aliyyi itti gaafatamaa qonnaa godinichaa kan ta'e akkasuma immoo Abdusalaam yookaan Boolee bulchiinsa nageenya magaalaa Mannaa nama jedhamu waa suuraa isaanii maxxansanii. Ahmadiin Mohaammed bulchaa Barbaree kan jedhamullee fidanii. Kun ammoo Ibrahim Hassan bulchaa aanaa Harannaa kan jedhamu kanallee fidanii jiranii.
akkas barana bar waan nyaatan hunda ganna qufteessan. Mirgumaan qabnu akka dubartiin. Oromoon safoo qabdi. Duudhaa qabdi. Kalee duudhaa osoo irraa hinu duudhaan kenna dura hiikame waan ta'eef hin dhuman. Jirra hiriira baana. Akka tuullaa irra hiriir. Bakka isin lafee teena yaaftu sannay. Mootummaa waan kenna dubbataa hin jirre moo bulchaan aanaa waan kenna dubbatu gantaa waan kenna dubbatu kumaandarri waan kenna dubbatu milishaa waan kenna dubbatu isaanaa waan kenna dubbatu rabbiin nu dubbata siinqee takkattiin waan jirritti hiriirtu kana ofirraa jiru. Eerroof qarreen aarsaa kamuu kafalu qophiidha isin warri lafaan nutti dhufte warri lafee teennaa sii buqqaasuuf dhufte. Dalanee biyya kana irratti guddannee akaakoo fi abaaboo kennallee asirra dhaloota gaarii jedhaniitu nuun isaan bakka kanatti nu dhiisaa jiru. Nu garuuyyuu waan dhalatee natti dabarsinu qabaate nu jira. Nuti hadha ijoollee daa'imman tanatti eessatti dhalatte yoo jarree jettee kan nu gaafattu taate ani bakka itti himuu hin qabu. Bakka itti himuu hin qabu. Dachee irraa dhabamaatiin hin jiru. Dacheetiin irraa buqqa'aatiin hin jiru. Sababa tokkoon malee osoo nama tuqin deemanii nutti dhufanii jechuudha. Qabeenya uumamaa hadha nuti keessaa haa bannu jedhan kan nuti immoo garaa keenya keessatti hidhannee qalbii keenya itti hidhamnee sammuun itti hidhamnee diinagdee keenya itti hidhamnee qabeenya uumamaa nuti qabeenya goone kan hadha abbaan biraa immoo ittiin ani abbaa ta'a jedhee nu keessaa baasaatiin hin jedhu. Mirgi dhala namaa nu haa eeggamu. Mirgi bosona kanaa nu haa eeggamu. Mirgi dachee keenyaa nu haa eeggamu. Nuti kaasaa irraa dantamaa iyyuu hin qabnu. Goommana keenya iyyuu hin gahu kaasaanis inuu hin barbaannu iyyuu waan akkasiitu dhaga'uu hin barbaannu iyyuu. Yoo ka dhuguma addunyaan tuni namaaf dursa ka kennitu taate sagaleen keenya haa dhagahamu jechuu barbaada. Uummanni hiriira. Uummata kabajaa. Uummata nagayaa. Ka nagaa jaalatu. Ka mootummaa waliin buluu fedhu. Nuti garuu lafa teenna. Lafee teenna. Dhiifnee. Biraan deemnu. Biyyi teenna. Kaasaa keessanii oli. Tokkoffaa mirgi namaa nu haa eeggamu. Mana namaa diiguun nurraa haa dhaabbatu. Dallaa namaa diiguun nurraa haa dhaabbatu. Sagalee keenya mootummaan federaalaa mootummaan Oromiyaa akka dhagayu nuti uummanni hiriiraa lafee teenna lafa teenna dhiisnee biraan deemnu mana namaa diiganii goruu namaa diiganii qullaa nama hambisuun nurraa haa dhaabbatu. Tulillee teenna lafti tulillee teenna dhimma kanaaf qulqulleeffannaa irratti dhumna kan jedhu wanni tokko ammaan achitti marii ganda kanaatii fi uummata kanaatiin alatti riisarchii tokko akka irratti hin hojjetamne barbaada. Kan ammoo qaama jiru hunda biraan geennee riisarchiin tokko beekumtii ganda keenyaatiin alatti akka asirratti hin dalagamne kanaa miti warri farda waafee keessa deemu akka siddatti sochoonetti akka hawaasa ganda diraatitti bu'aa tokko waan paartii fi warroota haga qaama rakkoo hawaasni keenya keessa jiru safuu piippiin sun ummanni piippii sun hawaasa keenya godhaa jiru rakkoo dubartiin keessa jirtu biyyi sun keessa jiru ammatti waan rira keessa jirtu rira qofaa miti ganaa waa meeqatu jira hedduu ganaa isinitti mul'ifna kana durallee dubbachaa turre diinshoo dhufa waa hedduu jira ifatti yeroo waa dubbannu namni keenya dhugoomsu siyaasaaf manaamin jedhama waan taateef viidiyoo kana dhageeffadhaati sirritti dubartoonni kun waan isaan irra jiran ganda isaanii keessaa kaasanii rakkoo isaan irra jiran waliin dhageeffanne walitti dhageeffanne.
shimallis jiru. Usuu Oromoon daangaa. Akkuma argitan kana ganda 19 buqqa'uuf deema ganaa kariiraa kana malee. Ganda riraa kana malee 19 buqqa'uu deema. Diishoon qabiiti gandoota 19 Baalee keessaa buqqisuuf deemanii jechuudha. Gandoota hagana ga'u kana bakki itti naqan hin jiru. Diishoon dhufa. Warri diishoollee qophaa'a. Badii bosona kunuunsuun uummata irraa itti fide ilaalame. Qabeenya kunuunsuun salphina akkana namatti fida. Midhaan kun kunoo midhaan gogeetiin hin jedhee kan namni daa'imman isaatiif haamatee daa'imman isaa nyaachisuu barbaadu. Uummanni addunyaa, uummanni Oromoo, uummanni Baalee ilaala. Uummata irraa akka itti midhaan isaa irraa ari'an. Badii tokko malee uummata waggaa meeqa ta'eetiin hin jedhe. Kana ka dalage ammoo kaabinee aanaatii fi godina Baalee qofa. Kana ka godhe obbo Abdulhakiim fa'aa uummata godina Baalee. Osoo argan uummata midhaan isaa irraa ari'anii horii isaa irraa ari'anii uummata giddiin gidirsanii mukatti ari'anii humnaan afaan qawweetiin uummata bakka inni fedhii hin qabnetti oofaniitiin osoo uummanni itti booyu akkanatti midhaan gogee irraa ari'aniitiin biyyaa baasaa jiranii. Kun akkanatti dhaabatatti fi qabeenya kana fakkaatu. Akkanatti waan bosona kunuunsineef salphanne akkanatti ilaala uummanni Baalee hundi keessan uummanni Oromoo hundi keessan. Manni keenya dirqiidhaan lafaa fi lafee abboota akaakota hawwatateenna gadi dhiisaa jira. Kana akka muudannu kan nu godhaa jiru ammootu sagalee uummata Oromoo of biraa dhabuudha. Uummanni Oromoo bal'aan hafuutii dhalattoonni godina Baalee rakkoo nuti keessa jirru kana argaa waan callisaniif mootummaan kophatti nu argatee nutti roorrisaa nu hidhaa nu gidirsaa qabeenya nurraa diigaa jira. Qabiyyeen keenya guutumaan guutuutti Arabootaa fi Faranjootatti gurguramee jira. Dirqisiisaa jiraachuu jiraattonni dubbataniiti jiru. Dhimma misooma paarkii gaarreen Baaleetii wal qabatee ummata buqqisuun kun waggoota 2 oliif wal falmiirra kan ture yoo ta'u wixata darbe gurraandhala 16 jalqabee mootummaan ummanni guyyaa 10 keessatti ka'ee aanaa dalloo mannaa bakka gomgomaa jedhamu akka qubatu taasisaa jiraachuun dubbata.